Kafune akkam jirtu hordoftoota Oromoo Koo chaanalii kun Oromoo Koo chaanaliidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti deebi'ee dhufeera. Viidiyoon koo guyyaa irraa maal ta'a maal hojjedhee isinitti agarsiisaa isa eegan tooraan isinitti mee booda gara hojii isaatiitti darbina. Anuma faana tura. Egaa asbra warroota na barbaachisu kaadheen jira akkuma isinitti mul'atu kan inni irraa jalqabu misira duudaan hojjedhee isin agarsiisuuf jedha miiccadhee tottolchee as dhufeera isa abiddarra kaadhee bukkeetti affeelaan bukkeedhaan immoo ittoo koo jalqaba jechuudha. Wantooti na barbaachisan immoo asbra akkuma argitanii shunkurtiidha, timaatimiidha, zayitiidha, makallashaa fi barbarree qullubbii fi soogiddaadha jechuudha. Warroota kanaaniin hojii koo hojjedha. Asbraa immoo akkuma isin ilaalaa jirtanii shunkurtaa koo kan inni itti qopheeffadhu kunoo abiddarra kaadheera. Asbraa immoo kunootti bishaanni koo danfee jira. Bishaan jalatti maalirraan jalqabaa misira koo itti naquurraan jalqabaa. Misirri itoo bishaatu nuun immoo bukkee uumaanii shunkurtii koo bisheessuun jalqaba jechuudha. Misira teessanii akka gaariitti bisheessuu hin irraanfatina. Kanaafiyyuu misira koo haala kanaanii bishaan koo danfeera. Misira koo immoo dursee miicceera jechuudha. Isinis akkuma kanatti akka gaariitti miiccaa. Haala kanaanii kunoo misirri amma bishaatutti misira bukkeetti ergan qadaadee booda asitti immoo yeroo deebinu abidda koo banadhee asbiraanan jalqaba jechuudha. Akkuma ilaaltanii zayitiitti godhadheen jira distii kootti. Egaa zayitiin kuni xiqqoo ishee naaf dhaga'ee booda shunkurtaa koo itti godhadhe jechuudha. Haala kana fakkaatuun hojii keenya misira duudaa bareedduu ishee walii wajjiniin hojjenna. Oromoo Koo channel like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan fayyaan gammachuun isin biraa hin dhibamini. Egaa obboloonni keenya biyya ormaatti Saawud Arabiyaa keessatti baay'ee rakkataa gadaramaa turtanii hamma ta'e duraa duubaan gara biyyaatti garaa jirtu. Waaqayyoof galannaa ta'u Rabbii waan hin goone hin jiru. Egaa baay'ee gammanneerra baay'ee nutti toleera. Amma xumura isaatiitti immoo Waaqayyoo nu haa gammachiisu jedha. Egaa gara hojii kootiitti darbaa. Zayitiin koo eega dhaga'ee booda xiqqoo ishee gaafa ho'u jechuu kooti deebiin gara keessanitti dhufa. Anuma faana tura. Shunkurtii keenya egaa asitti godhachuu jalqabna. Shunkurtii gosa lamaan godhadhee anisuma manaa qabu walitti qabeetanii adii fi isa diimaa jechuudha. Kanuma qabdaniin garuu isin hojjechuu dandeessu. Shunkurtaanii dirqama gosa lama ta'uu hin qabu. Gadi bu'ee ganaa bituurra waanuma manaa qabu walitti coreen hojjechaa jira. Egaa erga shunkurtaan keenya xiqqoo ishee bishaatee booda gara keessanitti deebi'ee dhufa. Anuma faana tura. Egaa akkuma asii ilaaltanii misirri koo bishaataa jira kunoo. Amma inni bishaatutti nuun shunkurtaa keenya bukkeetti bisheeffachaa irraa sa'aatii qusachuu fi walitti makuu hojjechuun gaariidha. Egaa kunoo akkuma isin ilaaltanii shunkurtaan koo bishaataa jira. Amma kanatti ani maalan godhaa timaatimiin koo akka wajjin bishaatuufi
akka gaariitti gaafa bishaatu gara keessatti immoo deebiin dhufaa. Akkuma isiniin jedhu chaanaalii afaan oromootiin hojjetamu kan jabeessu lammiima afaan oromooti dubbatuudha. Kanaafiyyuu like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Shunkurtaan keenya bishaataa majira akkasuma fitanii akka gaariitti ammanni bishaatutti shunkurtiidha, timaatimii fi zayitiidha. Kuni akka ittoo keenya akka gaariitti nu mi'aawuu fi yeroo hundumaayyuu kan inni isiniin jedhu jalqaba irratti harka keenya bareechinee distiin keenya tuunii jalaa hin qabatin ittoo bareedduu si hojjetachuu fi qulleetti keenya yookaan immoo shunkurtoota keenya warra jalqaba jiran kana akka gaariitti bisheessinee jennaani waxiini waan hin mi'oomneef hin qabu. Kanaafuu ammas xiqqoo ishee eega bishaatee booda gara keessanitti deebi'ee dhufaa ani dhufaana jira. Shunkurtaan keenya amma akka gaariitti nu bishaateera. Kanatti aanee maalan itti godhadha. Malaasanii bishaataa jira. Keessumaa distiin keessan akka galaa hin qabne distiin qabnaanii waxiin balleessaa yeroo hundumaa sakalarra deddeebiin isinitti himaa. Amma kanatti aansee barbarree amma fedha keessanii jechuudha. Yeroon waxii misira duudaa hojjedhu barbarree gaafa qabaatu natti tola. Kanaafiyyuu amma anaa fi abbaa manaa koo nyaata wanta ta'eef barbarree itti dabaladheera. Xiqqoo ishee yeroo baay'ee diimatu natti tola. Kanaaf hin godheessin garuu akka fedha keessanitti gochuu dandeessu. Walii wajjiniin gaariitti bishaatu deebiin gara keessanitti faa kan inni isinitti himne as bukkeedha. Bishaan danfaa qopheeffadheen jiraanii isinis bukkeetti bishaan danfaa kaawwachuun isinirra jira. Yoo barbaadan maanqorqoriyaadhaanii kan kanumaan irra kaadhe bishaan nu'aan yeroo bukkee jiru shunkurtaan keenya yoo nu jalaa qabellee itti coccobsaa bishaan xiqqoo xiqqoo itti godhachaa shunkurtaa keenya akka gaariitti akka bisheessinuu fi bishaanni bukkeetti danfaan nu barbaachisa. Egaas biraas immoo misirri koo gara bishaachuumatti qaqqabaa jira. Akkuma isin ilaaltan kun akka gaariitti bishaataa jira. Harka keessaniin itti bubbuutanii bishaachuuf dhiisuu isaa ilaaltanii yeroo akka gaariitti bishaatu itti dhaanfachuu dandeessu. Kan koo garuu xiqqoo hafaa namni ammayyuu itti fufee jechuudha. Egaa shunkurtaan koo akka gaariitti bishaataa jira. Akkuma isin ilaaltanii xiqqoosee abidda isaa gadi qabee jira. Maal jennaan yeroo baay'eetu distii nama jalaa qabaanii xiqqoosee gadi qabee kanatti aansee maalanitti godhadha. Akkuma ilaaltanii qullubbii jibila xiqqoo nannambisa gara dhumaatti godhachuufi egaa akkuma ilaaltanii amma misirri koo qaqqabee jira. Baay'ee bishaatee akka of gatu hin godhina. Akkasitti akka of qabatee jirutti gochuun gaariidha. Achi keessas galee wanta xiqqoo ishee bishaatuu fi ani egaa gama kootiin nagaa jedhee dhaamseera. Bishaan isaa kana nan calalaa.
isa booda misirichaa akkan godhee akkan garaa ittoon hojjechaa jirutti godhummoo isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. akkuma isin argitanii misirri koo qaqqabeera angaruu xiqqoo ishee maalan godha as biraa akkuma isin ilaaltanii xiqqoo masee akka inni bubullaa'uun godha jechuudha. Akka yeroo ittoo keessatti naqxanii ija isin jalaan baasnee fi xiqqoo ishee bishaan isaa xiqqoo keessatti hambiseera. Baay'ee miti xinnoo masee. akkas godhatanii booda baay'ee miti xiqqoo mala akka kana gaagga godhatanii booda gara ittoo qopheessitanitti gadi naqattu jechuudha. Magara sanatti dabarsina. Distiin koo akkana jalaan miidhamnee fi wanta cimaadhaan gochuun hin danda'ama garuu as biraa distiin koo akkan soofamneef kanaan godhee isin garuu distiin keessa yookaan qodaan keessa kan biraatti yoo galagashitanii waan biraan gochuu dandeessu. Magara kanatti dabarsaa jechuudha. Fuudhee gara isa kanaatti godhadha jechuudha. Amma walii wajjiniin gaafa bishaatu deebi'ee gara keessanitti dhufaa. Amma walitti kastinoo bishaata jechuudha. Akka inni bareedu ilaalaa. Ittoo lukkuu fakkaataa dhugaamatti bareechitanii misira duudaa haala kanaan mana keenya keessatti qopheessinee itti gargaaramuun baay'ee gaariidha. Dheeni har'a gaawaan mana koo keessatti hojjetadhee qabadhee gara keessanitti dhufee gaafa xiqqoo ishee bishaatu deebi'een gara keessanitti dhufaa. Anuma faana tura. Kan itti namatti tolu ilaalaa. Kanatti aansuudhaan maalan itti godhadhaa soogiddanii. Biraa qopheeffadhee soogidda kun itti godhadhe jechuudha. Sila akkuma isinitti himee qullubbii fi jinjibila xiqqoo hambiseen ture isa sittan godhadhaa. Makallashaa xiqqoo hambiseen ture isa sittan godhadhaa. Amma warri kun immoo walii wajjiniin akka gaariitti gaafa bishaatan deebi'een gara keessanitti dhufaa. Akka inni itti urgaa'u isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee utaala egaa suutaadhaa sochoofadhaa harka isin gubuu danda'a. Furdinaa egaa akka barbaaddanitti bishaan keessan as biratti hamma barbaaddanitti godhachuu dandeessu. Qallisuu, furdisuu. Ani egaa yeroo hundumaa yakkoon isinitti himuu baay'ee ittoo qalloo natti hin tolu. Kanaafiyyuu anaaf amma kuni gahaadha. Baay'ee isaa hin qallisu jechuudha. Isin garuu akka barbaaddanitti bishaan keessanitti guutanii qallisuu hin dandeessu. As biratti amma nan qammasaa akkamii soogiddisaa jedhu soogidda xinnoo dhaba.
akka gaariitti akkasitti gaafa bishaatu amma waan hundumaatti godhannee jechuudha. Ituu tsooman taaneeti kanarratti maal goonaa dhadhaa xinnoo seegoonee hanqaaquullee killeerree affeellee keessa buufannee haala bareedaa ta'een dhiyeeffachuu dandeenya. Yeroo tsoomni hiikamu obbolooti koo tsooman baay'een maatii naa ta'anii jiru. Kanaafiyyuu yeroo biraa immoo akka sanatti hojjedheen isin agarsiisa. Amma garuu haala kanaan akka gaariitti bishaataa jira, gara xumuraa ga'aa jira. Amma isanitti goggodhadhee fi xiqqoo ishee daqiiqaa tokko amma lamaatti gaafa bishaatu deebi'een gara keessanitti dhufa. Oromoo Koo chaanaal laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana ilaaltanii yeroo xumurtanii dhugaamatti harki keessan laayikiituun tuqin akka hin baane laayikiin keessan na jajjabeessa. Komentiin keessan immoo akkan jabaadhee hojjedhu na taasisaa. Kanaafuu yaada qabdan waan isin hojjechuu akka barbaaddan yoo jiraate komentii jala naa kaa'uu dandeessu. Kanaafiyyuu amma gaafa bishaatu gara keessanitti deebi'ee dhufa. Anuma faana jira. Akka kanatti akka gaariitti bishaataa jira. Qallina isaa argitanii baay'ee utaalaa eeggadha. Akka keessan akkasii hin dhumne. Amma haala kanaanii anniisaa xumureera kunoo haala kana fakkaatuun misira duudaa keenya mana keenya keessatti bareechinee qopheeffannee keessumaa yeroo tsoomii kanaa wanti nyaatan baay'ee nama rakkisa. Haala kanaan kana qopheeffannee timaatimii biratti murannee haala bareedaa ta'etti dhimma ba'uu dandeenyaan jedhee isinitti himaa. Egaa akkuma isinitti mul'ataa jiru misirri keenya haala kana fakkaatuun qaqqabeera. Egaa immoo dhiyeessee immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Hojjettanii akka isinitti gargaaramtan abdii guddaan qaba. Egaa torbee dhufuu hanga walitti viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti nagaan fayyaan jaalalli gammachuun bakka jirtanitti isin biraa hin dhibamin jecha. Oromoo Koo chaanaaliin hojii gosaarraa haala kana fakkaatuun xumureera. Amma xumuraatti waan na wajjiniin turtanii fi guddaa galatoomaa. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Torbee nagaa naaf qabaadha. Bye bye.